بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم دعائي يوكان ذكري yeroo rukuu abu'an jedhamu. Yeroo rukuu abu'an zikriilee garaagaraatu jedhama. Inshaallah zikriilee kanneen ilaallaa qabadhaatiin sirriitti itti fayyadama. Rukuu jechuun adeemsa salaata keessa jilba qabachuuti. Salaata keessa adeemsi jilba qabachuudha rukuu jedhamee beekama. Raka'aa jechuun immoo kanaan garaagaraa isa inshaallah yeroo biraa ilaallaa. Zikriilee kanneen keessa tokkoffaan subhaana rabbiyal aziim. Subhaana rabbiyal aziim. Subhaana rabbiyal aziim yeroo sadii jechuudha. Zikrii kana yeroo tokko jechuun dirqama. Jecha subhaana rabbiyal aziim jedhu kana yeroo tokko jechuun dirqama. Tokko ol dabalanii sadii, afur, shan itti dabalanii ol oofanii jechuun immoo jaalatamaadha. Garuu dirqamaa miti. Yeroo tokko jechuun dirqama garuu tokko ol dabalaniitiin jechuun dirqamaa miti jaalatamaadha jechuudha. Tokkoffaan zikrii kana. Lammaffaan kun sunnaadha. Jechuun jaalatamaadha garuu dirqama miti. Subbuuhun qudduusun rabbul malaa'ikati warruuh. Subbuuhun qudduusun rabbul malaa'ikati warruuh. Inshaallah zikriin kun illee baay'ee jaalatamaadha. Sadaffaan subhaanaka allaahumma rabbanaa wa bihamdika allaahumma ghfirli. Subhaanaka allaahumma rabbanaa wa bihamdika allaahumma ghfirli. Zikrii kanniini zikriin biroollee ni jiru inshaallah qabatuudhaaf akka isin mijatuuf jedheetiin kana dhiyeesse. Zikriilee kanniini yeroo garaagaraatti itti fayyadamuun jaalatamaadha. Sirri jaalatamaadha. Akka isin mijatetti akka isin toletti yeroo garaagaraa keessa itti fayyadama. Dabalanii baay'isanii jechuun sirri jaalatamaadha. Garuu dirqama ka ta'u isa jalqabaa yookaan ammoo subhaana rabbiyal aziim ka jedhu san yeroo tokko jechuudha. Inni dirqama. Kaachirraa hafe ammoo yeroo sadii jechuun jaalatamaadha. Kaawwan illee itti dabalanii jechuun jaalatamaadha. Hin dagatinaa barnoota bareedaa kanas inshaallah obboleewwan keessaniif sheer godhaa. Namni yuutuubii kanaaf haarawaa taatanii sabskiraayib kan jedhu diimaa san gadi tuqaatiin hordofaa. Namni immoo hanga ammaa osoo sabskiraayib hin godhin hordofaa jirtan inshaallah khayrimaa fi kennulli isinillee khayrimaa argattanii sabskiraayib kan jedhu san gadi tuqaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.